Saudi Arabia gaggoradheeti wallahi isin galatoonfachuu barbaada. Imilmaan buusaa himinaan jetti garuu miidiyaa irra booyuun nama barbaachisu keessatti akkuma gabboonyutti booyaa jirra. Obboleeyyan keenya ijoollee Saudi Arabia duraan dursee an du'aa isin godhe wallahi garaa isaafin aaminna jalaa jaa. Rabbiin ta'e isin barbaadan wallahi rabbi isiniif haa kennu. Akka isin saba keessanii dhaabbattanitti rabbi isiniif haa dhaabbatu. Akka isin maatii teessanii yaaddanitti rabbiin maatii teessanii haa yaadu. Akka isin diin keessanii sammaa gurra qabattee qaraati. Gaala jala deemaa qara uraana. Ijoollee Saudi Arabia hayni keessan jaba. Hayni keessan guddaa. Haqa keessan kana duba sabni Oromoo yoo wallaalillee rabbiin kaaliin isiniif haa beeku. Dhaggeeffadhaa. Wallahi rabbiin hiree fi muraada keessan rabbi isiniif haa guutu. Wallahi haqa keessan rabbi isiniif haa kennu. Tana kaniin jechuu barbaadu. Dura eegaan isin eebbiseen booda ijoollee teenya ijoollee Saudi Arabiyaadhaa. Dhaamsa tokkoon isinii dhaaman. Ani obboleettiin teessan, wallaaltuun teessan, gowwaan teessan, badawni teessan. Dhageessanii waan takkaan isinii dhaama. Narraa fudhadhaa. Jalqabnee qabsoo baay'ee gaggeessaa turre magaalaa Saudi Arabiyaa tana keessatti keessaa warri Riyaad wal beeknaa jechuudha. Hedduu adda bilisummaa Oromootiis waraana kaanis hedduu gargaaraa turre akka jaarmee magaalaa Riyaaditti jechuu kiyya barbaadeeti. Sandura waa'ee sanduraa dhiisi baay'eedha sanii. Amma duba eeganaa OMN moo oomanii maarreen baatan tun ta dhaabbatte tun ta ijoollee teenya kuma meeqa magaalaa keessa fette tun biyya teenya keessa fette tuni yeroo baay'ee shamarran keenya dahabatti gurgurreeti. Warqii itti gurgurree dahabatti gurgurree dhageessanii OMN maarree tana gadhaabne nuti maqaa siituun beekonni minna raajaa miidiyaa diimaa kana gadhaabne nuti haqa itti qabna miidiyaa diimaa kana haqa itti qabna dhaggeeffadhaa jara keenya. Nuti miidiyaa Ameerikaa taa'u kana Waashington taa'u kana gadhaabne nuti arraas dhufaniiti miidiyaa kana irratti hin argareefu garaan na gubate hoomatti illee baay'een jala barreessee garaan na gubate. Baga dhaabne miidiyaa Oromooti Oromoof dhaabbata jennee dhaabne nuuf hojjeta jennee dhaabne sagalee teenya rakkannus nuuf baase jennee dhaabne waa baay'ee saba keenya kana fura dalaga jenneeti urkaa keenya dahaba akkasi gurgurree qabaallaqa hin qabne wallahi dahaba hamartii meeqa shamarran firraa baasee kanneen beekan shamarran morqii mormarraa baaftee kanniteen beekan oomenni kana gadhaabuudhaaf obboleeyyan keenya. Mee Oromooti jedhu gumatti yoo hijibdan taate malee dhugaa himtan. Bu'ummaan miidiyaan kun Oromoof godhe mee lamaa miti takka naa himaa. Bu'aan inni nu buuse mee takka naa himaa. Yoo kasaaraa nuuf fiduu taate malee. Yoo kasaaraa nuuf fiduu taate malee bu'aan miidiyaan kun Oromoodhaaf oole mee lamaa miti takka naa himaa. Sinirraa hin dhaabbadda Muniiraadha dhaabbaddu naan jaa rakkoon qabu. Garuu akkin itti dhaabbaddu miidii huma tokko miidii huma kanaa bu'aa nuuf buuse. Mee Muniira ati hin beektu dhaabbaddu jaa anniin dhaabbadda harka maradheetti hin dhaabbadda. Dhageessanii ma duuba nuti. Harreen taane harreenuu hogguu fe'atanii haajaa siisan gartee irraa baatan mukoota jedhanii citaa dura kaayan bar harreenuu kasee ijoolleen Saudi Arabiyaa keessaa ijoolleen Saudi Arabiyaa warri masgida jaaru isin galatoomaa namni isin hin jiru rabbi irraa galata eegganne inni dhiifne waa'ee rabbii namni madarasaa jaaru isaan rabbi irraa eegganne inni dhiifne kana rabbi irratti zaabbanne namni kalee gidduun rabbi irratti zaabbanne waan kana rabbi irratti zaabbanne duuba hogguu miidiyaa gargaara eenyu irratti zaabbanne. Ta miidiyaa kana eenyu irratti zaabbanna natti himaame eenyu irratti zaabbanna. Ijoollee Saudi Arabiyaadha ilaalcha isin ilaalchifne hin seenina. Qarshii takka miidiyaa nuti Oromoo miidiyaa hin qabnu sabni Oromoo miidiyaa hin qabu. Miidiyaa huma takka hin qabnu nuti. Tuni ergaa Muniiraati sheer walii godha. Miidiyaa takka hin qabdu Oromoon dhaggeeffadhaa. Kalee shirka keessatti nuti nyaata maqaa OMN kanaan taa'anii gagabbatanii garaa itti baasanii maqaa itti beekamanii maallaqa miskiinaa ijoollee Saudi Arabiyaarraa ijoollee warri Ameerikaa shaatira maallaqa hin qabnu. Warri Ameerikaa shaatira sumuniitiin kannu dooraan kaashaappi isaan irra naqatanii tatta'anii gabbaanii abiibtii qubsiitti bitatanii nyaatan shaatira warri Ameerikaa ummata kutaadha ummata faranjii wajjin wal lolu ummata faranjii wajjin gartee bikka akkaawwanti irra dhaabbatee cuk waliin jiru bakka itti baasan beekan bakka irraa fuudhan beekan warri Ameerikaa warri biyyaalaa ijoolleen biyya Arabaa nuti wallaala tokko qabna wallaala nuti qabnu maali beektaa bakka taalerra maallaqa keenya baasuun tuni wallaala keenya guddaa maallaqa baasuun eenyu baafna kaalee jirjiru baga jirjirre. Masgida jaaru baga jaarre yataama gargaaru baga gargaarre miskiina keenya yataama gammoojjii keessatti dhumu jiru beelaan gartee amma rakkoo jireenyaatiin dhumu jiru ni gargaarra baga gargaarre si gartee ammoo miidiyaa nuu faayidaa hin qabne miidiyaa faayidaa nuu hin qabne miidiyaa abbaan tokko irra beekamu
miidiyaa gondi tokko irra beekamu miidiyaa gosti takka irra beekamtu miidiyaa mataa isaanii kan masrii ta'anii damootatti nyaatan kan shamarran hudduu gurguddisee taa'ee waan kanarraa dubbatanii hin beekne miidiyaa keessa wal janaa janan wallaahi wabillaa ijoollee Suudi Arabiyaa waan isin ilaalchinne sumurii takka birraan qabalinaa dhagayaa lammiin teenya biyya keessaa beela'u jirti lammiin teenya biyya keessaa dhumu jirti lammiin biyya teenya keessaa waan nyaattee dhuydu yoo fatara nyaatan laaqana nyaatan yoo laaqana nyaatan hiraata nyaatan lammiin teenya dhuma jirti lammii teenya waliin buusaa idda miidiyaa kana gargaartan lammii teenya ergaa lammii teenya biyya keessaatii ergaa kalee shirka keessatti namni akkasi dhumate shirka keessatti akkasi dhumate galgala kana warra akka xiyyaa miidiyaa sooshaal miidiyaa tiktok kana gubbaa batata jee orii kana raayii sagalee fudhatee si'a as gubba dhufee shirka keessatti nuti qatti beeynu miidiyaa guddaa nuti qatti beeynu hunda dura miidiyaa irraa namni sagalee waa dhageera nam oguu dhaggeeffatu tiktok osoo dhufne dubbiin takka osoo facebook waa takka dhufne dura namni miidiyaa dhaggeeffata nuti miidiyaan keenya nu dhaggeeffate oduu nurraa fudhata tiktok jala taa'eeti waan nuti haasoo nu dhaggeeffate deemee as gabaasa kun miidiyaadha kun miidiyaa moo muniiraadha kun miidiyaadha moo muniiraadha natti himamee isin anniimsa miidiyaa muniiraa dhaggeeffatee achi deemee waa gabaasu miidiyaa moo muniiraa na gargaara akkas tanaanis kun miidiyaa kiyyaas miidiyaa narraa inni nu narraa fudhata inni nu narraa fudhata asliifarraa fudhata inni nu asliifarraa fudhata dhageessanii ma wannummaan is nuti nu laalchisne ijoollee Suudi Arabiyaadha sumunii teessa yoo akka gootan dhabdan haadhootiija isiniif irrifadhan isiniin jaaladha mudhii teessan irra godhuun faddaa sabni keenya miidiyaan qabu lammiin keenya miidiyaan qabu miidiyaan keenya matuma keenya dhageessanii ma miidiyaan nuti gargaarus hin jiru miidiyaa amma dura dahabatti gurgurre itti kasaarre kagaala eegu gaala jalaa dhufee qarshii kuma baatii kafanurraa guuru turan magaalaa Riyaad tana keessatti quba qabdan as deebi warrummaa miidiyaa kana gadhaabe eenyu ijoollee Suudi Arabiyaati namni miidiyaa mi'anni kana gadhaabe ijoollee Suudi Arabiyaati wallaahi wabillaahi watallaahi riyaala keenya gadhaabe riyaala ijoollee Suudi Arabiyaati gadhaabe miidiyaa kana ijoollee mana hidhaa keessa amata meeqa hidhamteeti bara dheengaddaa ni yaadattan bara 2020 takka mana hidhaa kana keessa tortoraniiti ilmoo meeqachi keessa dhabnee daa'ima meeqachi keessa dhabnee jaartiin garaa qabdu citti ilufirraa bahee gartee ma haadee harma akkasii harfaan keesse harma afaanitti ilmoon goggoydee haati duutee ilmoon harma goggogaa mana hidhaa keessatti xuuxaa turte tokko guyyaa tokko as beenuu hin gabaasne guyyaa tokko as beenuu hin gabaasne dhaggeeffadha maaliif isa gabbarra nuti miidiyaa Oromoo jechuun isa gabbarra maaliif isa gabbarra nuti miidiyaan haa gabbaramuuf miidiyaan namaa haa gabbaramuuf rakkoo sabaa baasuufi rakkoo sabaa hiikuufi sagalee ummataa ta'uufi maaliif isaan gabbarra nuti ijoolleen teenya akkasi tortortee dhumteeti ummanni keenya bahanii ijoollummaan tiktoktuun iyyitee miikaa uffannee olii gayyaanee ijoollee sana akkasi bara 2020 takka rabbiin biyya nu galche arraas gaa rakkoon teenya rakkoon hawaasni hanga jiru rakkoon hawaasaan dhaabbattu hawaasni hangan dhabamin rakkoon hawaasaan dhaabbattu arrallee gaa rakkoon jirra ijoolleen teenya bara dheengaddaa hidhamtee arra kuno amata takkaaf cinaa mana hidhaa kana keessa tortoru jiran hin jireen itti baatee achi keessa meeqa dhumu jiran kubzii osoo harkanne bishaan osoo harkanne fusfusa dhuganii garaa yaasinsaa dhumu jiran miidiyaan as bahee sagalee ummata ijoollee Suudiitiif hin taane maal irraa barbaaddanii maallaqa gargaartan maal akka isinii godhuufi aruuza keessii maa guyyaa fuute aruuza sibaa baasa dhiira aruuza keessii mudeema guyyaa aruuza keetii abaluu fi wal fuudhe sanas himaa kaduwasa isiniin natti mireeqa natti himee yoo nama waa yaadu taate loon miidiyaa maarree ka jettan kan argatanii ni qabdanii saba keessa biyya gargaara meeqaa beela'u jira ayyodiin teenya meeqaa ilmaan asiin buusu jira meeqaa ilmoo iyyataamaa jira ka abbaa biraa ajjeesan ka abbaa shan janii biraa ajjeesan ka abbaa deeggaramaarra janii biraa ajjeesan ka abbaa akka gabbee mana hidharraa gachorreessanii ajjeesan ka abbaa laga buusanii ajjeesan ka abbaan akka gabbaa hun dhabame meeqaa jira iyyataamaa gargaara arraa addunyaarra yoo gargaartan saba keessan itti faarfamtan akhiraa yoo dhabdanoo dhayxanoo rabbiin suwaaba sii barreessa iyyataama gargaarte lubbuu yataama takka beela olchite ati kana miidiyaa zanaawi miidiyaa ajaawaa miidiyaa tortoraa garteemma daraja modanajjeen bana achi gubbaa taa'ee afaan banee maallaqa isinirraa nyaatu kana maal abbaa keessaniitiif gargaartan maaliif gargaartan dahabni kiyya kaniin gaafa gurguree kafalee waan miidiyaa kana geessee naan deebine gana dahabni kiyya kaniin akkana firraa baasee laal miira keessa nagalchanii Oromoof dubbata jennee akkasii fuudhetti geesse gartee tanuu naan deebine garteemma dahaba meeqa akkana firraa yaafne laal nuti dhaabbannee akkana firraa yaafne cirra keenya isin galteema kanaafuu ijoolleen Suudi Arabiyaa waan isin laachisne seentanii maallaqa keessan sumunii takka nuti miidiyaan qabnu miidiyaan keenya afaan keenya miidiyaan keenya tiktok ni qabnu ni giya isaan nurraa laalatanii timu jiran nurraa laalatanii deebi'anii numaaf himu jiran
yoo muniiraan daaduroo hagan lakkifte muniiraa irraa dhaggeeffatanii deebi'anii feesbuuk irra gallakkisan asli onnee sabaa yoo hagan lakkise asli dhaggeeffatanii waa gallakkisu jiran miidiyaan isin qabdan hin jiru dhaggeeffadhaa miidiyaan oromoo qabdu hin jiru walaa OBN walaa ka boqqollooti walaa ka bishingaati walaa ka ameerikaati walaa ka biyya keessaati elepaalaa haada faransiis elepaalaa miidiyaa elepaalaa oromoo dhaggeessanii ma faayidaa miidiyaan kun nuu godhe yoo laal dhaggeeffadhaa namni takka yoo faayidaa laal waan takka ta'e beekuu qabdanii jira. Ilmi namaa kun harreen taane obboleeyyan kiyya ilma namaati nuti wayyaanna qara ullee baannu gartee akka isaanitti illee Ameerikaa illee jiraannee biyya guguddoo illee jiraachuu baannu biyyuma jirru tana keessatti illee gartee haqa keenya falmachuu qabna mirga namaan saayinuu mirga keenya immoo falmachuu qabna mirga keenya laannee namaa kan nuun qabnu dhageessanii Oromootiyya isin ani immoo waa'ee dhimma biyya biraa nan naqu waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa dhibbarraa dhibbatti nan naqa hawaasa kiyya keessaan jira hawaasni kiyya kuni hawaasa dalagataa bula hawaasa deefkaan bula hawaasa waraqaa eenyummaan qabne hawaasa dhokatee jiraatu hawaasa osoo dhokatee jiraatu qabeenya isaa xiqqoo sanirraa gara yoo boru asiin gabbu'e warra mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jiru kana maallaqa isaanii meeqaa sibbatu jira meeqaa sinna meeqaa kaatu jira yoo biraa gabbu'an gartee ma gargaaruu turan saba isaanii gargaaruu turan kalee namaa dhaabuu turan qabeenya isaanii guutuu gartee ma gargaaruu turan yoo boru gabbaanii finfinnee gabbu'an achi buute namni jiru hin jiru bahararra deebi'ee qalluun nyaata amma qurxummii nyaatee amma maneedha deebi'a malee dhageessanii ma kanaafuu isin wannummaa miidiyaa shallee kana gargaartaniif miidiyaa gandaa kana wannummaa gargaartaniif yaa akhi deematis maal teessa ishaata wannummaa miidiyaa kana gargaartaniif hin jiru gurra isin calaw miidiyaa hin qabdu Oromoon miidiyaa hin qabdu dhageessanii ma miidiyaa tokko Oromoon hin qabdu gurra isin calaw joolleen Suudi Arabiyaa waan isin hin laalchisne akkana ittiin hin seeninaa ani isin himeetiin jira yoo hagaanuu godhu taate yoo bilis warri miidiyaa sanarra hojjetan maallaqa keenya nu deebisa maallaqa keenya kan madura gartee ijoollee teenyas itti fixxanii qeyroo 50 itti fixxanii dhageessanii ma qeyroo 50 itti fixxanii qabsoo keessaa galtan san maallaqa keenya bilis nu deebisa maallaqa keenya kan madura isin kan isaan nu deebisa nuti bu'aa nu hojjetan jennee maallaqa keenya daaba keenya firraa baafnee isiniif kannine dhageeyaa maallaqa kiyya kaniin bara kaan kafale naa deebisa ani mataa kiyya akka muniiratti maallaqa kiyya naa deebisa maallaqaan gaafa OBN gadhaamnu kafalle san jaarmiyaa wali guurree nu deebisa akkas nu deebisa nuti bakka itti kufnetti miidiyaa yoo qabaanne miidiyaan qabnu beeyna osoo miidiyaa qabnu bakka itti kufnetti bakka itti hidhamnetti miidiyaan teenya nu jala dhaabbattee rakkoo saba keenya hidhaa jiru kan hagabbaasanii nuun dubbanne maal akkoo haadha keessanii maallaqa isinii qaballa bonuti maal haadhoo haadha keessanii isinii qaballa nuti amaarotii mataa gurguddaa ummata mataa hanganaa maal abbaasanii maallaqa nu gaafatan isin farshoo wal geesse isin maallaqa keenya farshoo dhuydanii Ameerikaa tatteessanii maallaqa keenyaan farshoo xuuxanii isin mana farshoo seentanii na ala tullaal farshoo maallaqa keenyaan farshoo dhuydanii isin njool tokko as bee garaa guddisee makkaan jira ji'arra ijoollee biyya arabaa wali jaare akkoo haadhateetu wali jaarta kusuummo na aldiinak anani qaarik jissigaa gowwasse anaa kun sheegi tunta dhaggeeffadhu sigalteema isin ijoollee biyya arabaa hoolayyi maallaqa keessan firraan baasinaa hudduu teessan irra guduunfadhaa butaataa teessan irra guduunfadhaa maallaqa keessan isinitti himeetiin jiraan wannummaan isin gargaartan maal gargaartan isin miidiyaan bakka isin rakkatan isin gubbaan dhaabbanne miidiyaan bakka isin dhamtan isin gubbaan dhaabbanne sagalee addunyaaf isin hin dabarsine rakkoo teenya addunyatti nuun ibsine maal abbaasaa gargaarree nuti nu nyaatu malee nuti guyyaa tokko bu'aa nuun qabu hay naggata tokko namni hogguu naggatu bu'aa jala barbaadaa naggata obboleeyyan waa faama namni hogguu waa naggatu waa naggata tokko bu'aa jala barbaadaaf naggata hogguu arraas biti gurguri khasaara arraas biti gurguri khasaara arraas biti gurguri khasaara dhiisi ree naggata dhiisi maaltu siin gee gaduma deemaa dhiisi ka maaltu baasuu malee harkatuun barbaaddu hay namaa godhu malee godhasii godhamuun sirratti haraami ati namaa kannuu malee godhachuun sirratti haraami eenyu jee ati galata namaa oolu malee galasii ooluun haraami ati bu'aa namaa buusu malee bu'aa sii buusuun haraami ati gowwaadha gowwumaa tokko torbaatumi torba bakka takka qabalama gaw meena deebisi gaw dhiifama akka malee ittiin jedhee haya kalaas xiqqochi kammas gaw awana doit yaa dhiifama xiqqa malee ittiin jedhee yaa waan san fidime hoo gaw maaluma isin waa sammuu yaaddanii hin fikirtanii isin maal jechuudha miidiyaa maarree inni san gartee qubee sadeen san hin gargaarina wallahi hin gargaarina haraam itti godhan gargaarina farshootti dhugu jiran dhageessanii ma hogguun nuti maallaqa asirraa walitti qabneetti kannine farshoon dhuganiiti gartee ma as deebi'anii rafan namni farshoo dhuganii rafan ni beektanii asirii fi fiigee asirra deemee gartee waan ijoolleen absiliin faan gabaasa fuudhee akkana tarii gurratti hin dhageina
gurratti hin dhagina miidiyaan sabaaf hojjetu za'aa 24 hojiinsa dalagaa sabni xiyyaarra akkam tahee akkamitti oolee akka biyya keessa akkam kan biyya alaa akkam shamarran keenya biyya alaa keessa isaaniin jiraachuu jirra isaaniitu waan akkana kana godha ijoolleen biyya arabaatuun akkam nuyi sabni cunqurfamaa Oromoo keessaa namni cunqurfamaa nuti ijoollee Suudi Arabiyaati biyya arabaa kana guutuu keessaa namni namaa gadi jiraachuu jiru ijoollee Suudi Arabiyaati namni jiruun teenya bar nuti ijoollee Suudi Arabiyaa bar nuti jiruu waan jiraachuu jira jiruu masuulummaa qabne jiruu bar waasin nan qabne jiraachuu jira bar nuti jiruu lubbuu teenya yaa rabbi arra jiraanne boruu ni jiraanna akkana waa isin gargaara akkanaani waa isin gargaara ka arreeyoo mana hidhaa seenne namni sagalee nu ta'u hin jirre ka arreeyoo gabbaane goojoo ol seenu qabne ka baran darratti hafnu ka walii qabannee mana tokko jaarranne dachii takka bitan hin jenne bar nuti waa isin gargaara gowwummaa nu seetanii gowwummaa yoo argamu isintu gowwa isintu doofa isin laalu jirra nuti isin fikiru jirra nuti isin mizaanu jirra nuti dhageessanii immoo oromummaa sabummaa dhiigummaa hadoodummaa sabboonummaa nu jira nuti dhageessanii immoo sabboonummaa nu jira nuti isin immoo isiniif wallaala dhageessanii nuti immoo tokkummaa ijoollee Suudi Arabiyaa tokkummaa beeyna jaalala beeyna dhageessanii immoo sabboonummaa beeyna oromummaa bakka itti nu dhaabbattu beeyna dhiiga keenyaan nu lola hogguu isin nu gaafattan nuti hanga miira keessa gallee hangatti isin waa kan nu beeynu nuti isin immoo maallaqa walitti sassaabdanitti farshoo dhuytan hoteela gurguddaa gartee Minisootaa keessatti farshoo dhuytan namni farshoo dhuge ni rafa namni farshoo dhuge ni harrisa farshoo maallaqa keenyaan quufee abba kanaa wal ajjeese abba kanaa laga wal ajjeese abba kanaa maneedha wal ajjeese abba kanaa daandirra du'e maal abbaa keetiif damooza nyaatteeree maallaqa keenyatti teessee nu rafta farshoo dhuydeeti nutti himire nutti himi bu'aan ati nu goote kami bu'aan nuti amataa gadaa irratti gargaarru kaminni bu'aan ati ilmaan Oromootii goote kunoo siin nama silaa sagalee tiganii waraaban niin beekani sagalee tiganii waraaban niin beeka waraabada ni dhaqaaf niin beeka bu'aan yoo kasaaraa taate malee mee Oromooti bu'aa miidiyaan kun nu godhe mee takkaaf lamanatti hima rabbi isin uume sodaadhaadha mee bu'aan maal haadha yataamaa ilmoo takka ijoollee lama qabdu ta qoraan gurgurtee guddiste ta bishaan waraabdee guddiste ta okkatti olii gadi naggaadha olii gadi deemtee qalamatti bittee gurgurte san nurra fite qeeroo kuma jahatama nurra fite qeeroo kuma jahatama san guyyaa tokko miidiyaan dhaqee gartee dhaqee miidiyaan hin dhaqin namnummaan tokko jabaan isaan keessa beekan san keessa deemee waraabee biyya keessatti hayyaman qabumi nama tokko jabaa erganii keessa deemee waraabee wara alaa hulatti achi deemee maan hun gabaasin maqaa takka maan hun gabaasin yoom nu gabaasa qeeroo meeqatti dhabne nuti yoom nu gabaasa awwadaay qeeroo meeqa dhabne Ambotti qeeroo meeqa dhabne shaashamannetti qeeroo meeqa dhabne lafa Oromiyaa tana keessatti bikkuma nuti qeeroo ittiin dhabin haadha ilmoo ittiin dhabin jaarsa ittiin dhabin jaartiin ittiin dhabin dullacha ittiin dhabin dullatti ittiin dhabin daa'ima ittiin dhabin ni jira namni baran ilmoon irraan du'in ni jira haati irraan du'in ni jira ni jirti yoom nu gabaasa yoom inni kan nu gabaasa hojiin isaa yoomi hojiin isaa diriirfatee nyaachuudha ciqilfatee qamuudha ciisee farshoo dhuguudha hojiin isaa maaliree maal ibsa gargaarree nuti maal waan ta'eef maallaqa kan guuraa oolaa nuti miidiyaan kun maal nu hojjechuu deemu gaafam nu hojjeta yaa akhi ummanni waan kun nama maraate yoom nu hojjetanii natti himamee isin ani ni wallaalee isin naa himame yoon kalate naa himaa isin dhaabbadhu naan jaa naa himaare miidiyaa farshoo ummanni kaan warri miidiyaa irra dalagu miidiyaa kanarra warri dalagu kaan kaayiroo taa'eeti nadhoon tan kaayiroo ta'e iseetti dhageessee miidiyaa OBN akkana galgala sa'aata TikTok irraa fudhattee guyyaa deemtee galgala deemtee maqriba booda fileendii harka qabattee suuqalmaarree fi maarree dhayitee achitti hambargarii fi waan dhibi gargalchiti maallaqa keenya maallaqni keenya kanatti achi deemu ture akkanatti dahaba gurgurree huccuu ofirraa yaafnee mana madaam dhiinee sagaraa dhiinee maallaqatti kannina nuti wallaala seete wallaala bakka kannina seetanii seesit wallaala biti badduti nuti waan kannineef guyyaa tokko nu bira dhaabbachuun oolu guyyaa tokko gartee waan nu wadhuun oolu guyyaa tokko gartee arra yoo gartee nu dukkanaa'e boru nurraa ifuun oolu sababa miidiyaa keenyaa kanaan guyyaa tokko gartee sagaleen teenyatuun addunyaarra nuu beekamuun ooltu guyyaa tokko rakkoon teenyatuun addunyaa nuu beekuun ooltu addunyaa barsiisuu mitiiti Oromoo takkaa sagalee ol kaatanii Oromoo dhageessistanii addunyaan fagoodhaa'u ta addunyaatti dhiisa Oromoo irraa fuutanii Wallaggarraa sagalee fuutanii Hararii fiddanii takka sagalee Walloo geessitanii ijoollee Walloo akkasitti dhumuu turte bira kan akkasitti dhumuu turte akkasitti arra jedhu dhumuu turte guyyaa alaakeetii isaaniitiin guyyaa farshoon irraa gattee kaatti as baanii Walloo keessatti akkasitti akkas ta'aniitti nama guyyaa tokko gabaasan guyyaa lama gabaasan gaafa akkas ijoollee Walloo dhumtu san
guyyaa lama gabaasan guyyaa karratti akkasi qabanii gartee amaarri ijoo makiinaa karaa keessa gaggaaree akkasi nama qaqqalisan guyyaa tokko isin arge yoo isin gartan natti hima hojiin teessan maaliree nuti maaliif isin deeggarre isin sayyid abbomoo isin bara woba taatanii tu gollaale bakkuma takka teessanii miidiyaa gargaaru miidiyaan fidaa keenya haa ba'u miidiyaan hallayyaa haa dhaqu hallayyaa seegabu haa dhaqu miidiyaa baalagee miidiyaa zinaawii miidiyaa sharmuuta miidiyaa farshoo anaa jee kunoo muniiraa miidiyaa farshoo maal abbaa keenyaatiif gargaara nuti sagalee nuti beekaa sagalee nuti beekaa ijoolleen teenya hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jirti hidhaa mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti tafkiin maal biimbee nyaattee qoonqoodhaan halaakamtee meeqa qabbana sana keessatti osoo waa dhuffatan hin qabne hidhaa jiran kun as xariiqal qarjii ijoolleen teenya jirti baatee dubbattee beektaa sagalee tana addunyaadhaan geessee beektaa sagalee tana addunyaadhaan takkaas hin dhageenye gaa wallee ni rafa akka kanitti rafaan si'a jasba laal hogguu namni xiqqishoo hogguu wayii beeknu gu'eettan namni kunis wayii beeka jaa hawaasni isin irra shaatira yaabo hawaasni isin irra mutaxawwara yaabo hawaasni oromoo kun isin dara dhilbee yaabo hawaasni kun nama oromummaa isin barsiise hawaasni kun nama eenyummaa isin barsiise hawaasa kana sossobuudhaaf ijaalina warri Suudi Arabiyaa kun ummata taxawwara wallahi ijoolleen Suudi Arabiyaa kun ummata taxawwara gartee immoo ummata kophee baafatee barti kaalsiidhaan bahara gubbaa dhufe kaalsiidhaan gartee bahara gubbaa dhufe bara akka cirrachaa godhatee bahara gubbaa akka cirrachaa bahara yoo ati dhayite qaamatti dhiqachuu sodaatu kan akkana qabannee gubbaa dhufne ilaalluti saaxirummaa teenya si galtee lubbuun guyyaa dhalatti duutee beeyne nuti lubbuu bakkatti duutuu fi bakkatti jiraattu qaalii qofa beeyne nuti si galtee as deemtanii zalaalam nu gowwoomsuu yaaliin godina farshoota nu gowwoomsuu yaaliin godina sumuunii takka isin gargaaru ijoollee Suudi Arabiyaa miidiyaa hin qabnuti miidiyaa Oromoo miidiyaa hin qabdu ijoollee Suudi Arabiyaa sagaleetan waraabaa sheercheer godha yoo isin dhugumatti ijoollee Suudi Arabiyaa kutaa feetan taha kutaa kudha takka keessa yoo isin ol kaatanii miidiyaa kana gargaartan wallaa isin hubaqtiidha arra qabrii namni qabrii hiriyaa ifi arge namni burtee agarta ijoolleen hidhaa mana Suudi Arabiyaa keessa jirtu tun obboleeyyan keeti bara arra nuti sagalee hin qabnu dubbachuu hin dandeenyu biyya tana keessatti hiriira bahuu hin dandeenyu firraa buqqisuu hin dandeenyu quba qabdan ni beektan nuu miti warri biyyaatu achi bahee dubbachuu hin danda'u ni beektan duuba yeroo silaa miidiyaan teenya sagalee nuu taatu aboo nuti ijoolleen Suudi Arabiyaadhaa dhaggeeffadhu rabbii haaliqa malee bar waa takka hin qabnu warri keenya karraa dhalanne bar dhiisi miidiyaa warri keenya karraa dhalanne sheekotiin teenya tokko guu gargaarsa fedhan as bahanii istaghfirullah subhanallah ijoollee Suudi Arabiyaa Allahu akbar jedhan bar rabbii ja'a sagalee nuu ta'a inni kadhannaan rabbii ja'a sagalee nuu ta'a hay nuti laki an bartan sana dibde wama takka kofa me yara keenya mene dhagiyaa an tan dibde wama takka kofa jarri nuti ogguu nuti xiyyoo kun isaan gurraan qabanii nuti dikkisee isaa nuun jan dafnee waa dhageenya oomi'anni gargaaraa fida dafnee dhageenya hoodhaa jenne hogguu nu gargaaraa jenne isaan kun gurraan qabanii garagalchanii uffatan moo gurraan qaban moo sagalee tanaatu hin dhagayamne akkam jechuun meenatti hima sheekotiin teenya sogguu as baatee asirraa waan kadhattu dafnee dhageenya nuti maqiina binna hoodhaa hoo hanganaan kan barkaniin goojoo takka biyyaan qabne kunoo waan biraa dhabeetiin daaba kiyya kana baasee hoodha lakki anaatu gurra kiyya qacello khafiifa waa dhagayamoo mee isin warri waa beektan natti hima aniin tun gizigizii maraattuun ibsaa dhugaa rabbi maraattuun adiin aniin tun laal gurra keenya kana qacello waa dhagayamoo moo gurri isaanii kun waan dhagahumoo moo sagalee teenya tanaatu tu qacellotti hin deemne nama biran geenye tarakkoon teenya tun maal ijoollee Suudi Arabiyaa natti himaa mee isin shamarran keenya dargaggoo teenya obboleessa keenya obboleettiiticha ijoollee Suudi Arabiyaadhaa rabbi malee humaan qabdan wallahi rabbi malee humaan qabdan yoo asii gabbuutanis warri keessanis ka asii akkanatti irra laffaatee mudhiin irra sichittee mana irra jaartee goojjoo mitu irra jaartee asii rakkattee asiin kalee namaa dhaabtee asiin gumaa namaa kafaltee asii Liibiyaa nama baaftee asii Somaalee kan nama jeeftee baaftee asii OBN fi OMN fi UDN kaati gargaartu guyyaa ati asii gabbuute namni boolee keessatti guyyaa ati gabbuute irraa achisi dawwalan haloo eessa jirta boolee eessaa si qaban yaabo mana si seenanii lakki alaana fuudhanii duba waan fudhanne ka waan qabdu fudhatteere hin fudhanne telefoona sirra jig godhan bilbiltuu kanaas jalaan kaasan haloo eessa si qaba dhufee bari booleen jira eessa qabamte mana waan qabdu fudhattee fudhadde hayya makiinaa qori gaasii eeyna akkanaa jechuun asittis achittis yoo manii qobaanne qofa nu fedhan yoo laaqjoo qabaanne qofa nu fedhan nuti tanaafuu maal godhuu qabna maallaqa keenya jabeeffachuu qabnaa jechuudha maallaqa keenyaan nama laal maallaqa keenya akkanatti bira keenyatti akkana godhaa mana namaa seenna nuti biyyattis akkana agarsiisaa keessa dadhawachaa gartee akkana agarsiisaa mana namaa seenna yoo akkas hin taane nuti teenyumaa
osoo deemnu boodarra akira dhumaatiin teenya isa garaa qurxummii dhumaatiin teenya isa bara hafaan osoo deemnu umriin namaa ni deemtu dulloomne gidaaratti booda aannaa jechuudha. Umriin namaa ni deemti bakka takkan teessoo amata 5 teessee qabamtee galta as deebita amata 4 teessee deebitee qabamtee